keessatti ajjechaan sukkanneessaa dhalataa gumuzii ka milishoota fi faannoon amaaraa ijjeessanii walitti qabatee odeeffannoo haarawattu jira isin biraanii gaayuu deemna. Oduu biraatiin naannoo Tigraay irraa ka jalqabe waraanni ammaan tana gara Amaaraatii fi Affaariitti babal'ate naannoo Amaaraatii fi Affaarii keessa uummata miliyoona tokkootii fi 700,000 ol buqqisee jira. Gara biraatiin dhimma waraanaa Itoophiyaa kaabaa keessattuu gaggeeffamuun walitti qabatee paarlaamaan Ingilizaa falmii gaggeessuu deema. Abiy Ahmed dhimma waraanaa Itoophiyaa kaabatiin walitti qabatee deeggarsa dippiloomaasii argachuu fi gara Senegaal deeme. Awwaalii artist Alamaayyoo Isheetee magaalaa Finfinnee keessattuu hardha geggeessaa cimaan raawwatee jira. Opiidiyoon yookaan ammoo biltsiginnaan Oromiyaa ka Hacaaluu Hundeessaa kabaja wal fakkaata akka hin arganne goote gochi warra ka Alamaayyoo bifa adda taheen geggeessan kun falmii guddaa kaasee jira. Kanallee isin biraan gaayuu deemna. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kunin hangafoota oduu kasaatii kana isin biraan gaayuu deemnu. Oduulee biroollee hedduu qabna. Nu wajjin turtanennaan kan cufaa dhagahuu deemtanii viidiyoo kana jaalachuun chaanalii kana maamila godhachuun miidiyaa hawaasaa irratti faffacaasuun waliin gaayuun nu bira dhaabbadha isiniin jecha amma gara bal'ina oduu kennattuu dabarra. Woboon zoonii bayaa haleellaa milishoota Oromiyaa irratti gaggeessuu cimsee itti fufee jira. Woboon zoonii bayaa godina Harargee dhihaa aanaa mi'eessoo bakka Daalachaa jedhamu arda Jimaa Jaarsoo keessattuu haleellaa gaggeessanii poolisoota lama ijjeessuudhaan hedduu isaanii akka madeessa fi humnoota poolisoota ka waraana bilisummaa Oromootiin wala haleeluu fi ganda kanattuu ergaman addaan facaasuttu dubbatama. Warra ijjeefame keessa ajajaan poolisoota koonistaabiliin tokkollee akka argamu odeeffannooni Harargee dhihaa irraa dhuftu akka addeessitutti. Waraana hardha geggeeffame kanaan milishoota Oromiyaa irratti miidhaan guddaan akka dhaqqabee fi milishoonni du'a irraa fi madoo irraa hafanii faca'anii gara Asabootii akka baqatanii ka dubbatamu. Haleellaan ammaan tana woboon fudhate kunin isa lammaffaa akka tahe kanaan dura Harargee dhihaa aanaa mi'eessoo ganda Asabootii bakka ittisa roorroo jedhamu keessattuu haleellaa wal fakkaataa hidhattoota Oromiyaa irratti gaggeessuun woboon nama 5 ajjeesuun gabaafame ture. Woboon haleellaa kana dhaqqabsuu ka jalqabee basaasa magaalaa Asabootii fi mi'eessoo keessatti nama hidhuun nama rakkisee Muhammad Boolee jedhamu irratti eegii tarkaanfii fudhatee nama kan ajjeesan dubatti milishoonni Oromiyaa hedduun isaanii ganda Asabootii keessattuu bobbayanii nama hidhaa turani. Keessattuu maatii waraana bilisummaa Oromoo deeggartanii jedhamanii daldaltoota fi barattoota isaaniitii fi akkasumas warra waraana ammaan tana ristii Amaaraa deebisuu fi dargaggeessa Oromoo gara Amaarattu ergan kana dura dhaabbatee kallattiin irratti xiyyeeffatanii akka hidhaa turanii ka dubbatame. Kanaan walitti qabatee abbootiin qabeenya isin woboodha qabeenya keessan isinirra saamsifna yookaan isinirra uggursiifna jechuudhaani dabballoonni maallaqaa hedduullee abbootii qabeenya irra saama akka turanittu dubbatama. Woboon ammaan tana haleellaa godina Harargee dhihaa keessatti raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatii fi milishoota Oromiyaa irratti gaggeessu kana cimsee akka itti fufu ka dubbatamu. Woboon duulota adda addaa Oromiyaa keessattuu ka gaggeessaa jiru yoo taatu duulii ammaan tana Harargee dhihaatii fi bahaa keessattuu ka jalqabe woboon zoonii bahaa kunini isa kaan irra haarawaa yoo tahu haleellaan gande kanattu yookaan naannoo kanattu gaggeeffamu karaa fi baabura Itoophiyaa fi Jabuutii walitti fiduu cufuu danda'a jechuudhaan yeroo ammaan tana biltsiginnaan Oromiyaa raafama hamaa keessa seenutu dubbatama.
gara biraatini woboon haleellaa dhaqqabsaa jiruu fi uummata Oromiyaatii fi uummata Somaalee birattuu ka jibbamaa jiru biltsiginnaan uummata Oromootii fi Somaalee akka yeroo abdii ilee sanii walitti buusuu fi carraaqaa jira jechuudhaani maddeen gabaasaa jirani. Maddeen kun akka jiranitti naannoo Oromiyaatii fi Somaalee bakka kanaan duratti bara abdii ilee jeequmsi gurguddaanii keessattuu kayaa ture aanaa cinaaksanii keessatti yeroo ammaan tana liyyuu haayilii Somaalii bobbaasuudhaanii horsiisee bultoota Oromoo irrattu miidhaa dhaqqabsaa akka jiranii ka dubbatamu. Haleellaa liyyuu haayilii kanaanii qotee bultoota fi horsiisota bultoota Oromoo irrattu miidhaan akka dhaqqabaa jiru haga ammaan tanattu namni lamin ijjeefamee hedduun akka madaahee ka dubbatamu. Walitti bu'iinsi ammaan tana asittuu dhalate kunini ka fedhii uummata Oromooti fi uummata Somaalii hin ibsine ka jedhani maddeen kunini rakkoo poolisoonni addaa Somaalii godhane kana rakkoo Somaalii fakkeessuudhaani Oromoo fi Somaalii walitti buusuu fi mootummaan kunini karoora kennee qabu ka dubbatame. Uummanni Oromootii fi Somaalee aadaa mariitii fi aadaa jaarsummaa waan qabuu fi rakkoo jidduu warraa jirtu hundaayyuu karaa araaraatii fi karaa mariitiin akka furatu yeroo ammaan tana uummati Oromootii fi Somaalee tokkummaan ta'uudhaani mootummaa biltsiginnaa kana dura dhaabbachuu akka qabu ka dubbatamu. Paartiin naannoo Somaalee bulchuu Hizbi Barwaaqoo ka jedhamu biltsiginnaan naannoo Somaaliitii fi biltsiginnaan Oromiyaa yookaan ammoo kabadhaadhinna ofiin jiru lachuu isaanii fedhii uummata Oromootii fi Somaalillee bakkaan baasuu fi yookaan ammoo gaafii uummata kana deebisuu fi fedhii hin qabani lachuu warra fedhii uummataa malee sirna alagaa kan nafxanya ka uummati Oromootii fi Somaalee qabsoon ofirraa garagalchee uummata kan irratti deebisuu fi carraaqaa jiranii jedha maddeen kun. Uummati Somaaliitii fi uummanni Oromoo yeroo ammaan tana tokkummaan kahee sirna nafxanyaa kan dura dhaabbachaa waan jiruu fi uummati biltsiginnaa yookaan ammoo hoggansi biltsiginnaa uummati Oromootii fi Somaalee tokkummaan sirna dullachaa durii ka mootummaan Abiy Ahmedii biltsiginnaa deebisuu barbaadu dura waan dhaabbateef tokkummaa uummata kana cabsuu fi yeroo ammaan tanatti uummata kana jidduutti akka rakkoon dhalattu karaa liyyuu haayilii isaatiin socho'aa jira jedhani. Kanaan durallee uummata Oromootii fi Somaalee walitti buusuu fi abdii iideetiin karaa suniin warri Itoophiyaa bulchaa jiran carraaqanii uummati Oromootii fi Somaalee waliin dhabne ni fashalaahee kunilleen ka ammaan tana biltsiginnaan Oromoo fi Somaalee wal dhabsiiftee aangoo dheereffachuu fi carraaqxu tattaaffii uummataatiin akka fashalaa'uu fi uummanni bal'aan waan kanarraa gurra cufatee shira biltsiginnaan Oromoo fi Somaalee walitti buusuu kana akka irra aananittu dhaamsi darbaa jira. Uummati Oromootii fi Somaalee aadaa amantii fi wantoota hedduun warra wal fakkaatu yoo ta'u lachuu isaanii seenaa Itoophiyaa keessattuu miidhamuu fi cunqurfamuun ka wal fakkeessu yoo taate sirna Haayile Sillaasee Mangistuu Haayile Maaramiitii fi sirnoota Itoophiyaa keessa darbaa dhufanii hunda isaanii gamtaanii ta'anii dura dhaabbachuu isaanittu beekama. Haa ta'uuti malee Itoophiyaan haga dhaabattee uummata Oromootii fi Somaalii kana walitti buusanii cunqursaa isaanii uummata gurguddaa kan irrattu dheeressuu fi akka sirni mootummaa carraaquu ka dubbatamu. Oduu gara biraatiin dargaggeessi naannoo Somaalee ka mootummaan Abiy Ahmedii ka Finfinnee jiru yookaan ammoo mootummaan Mustafaa Umarii ka Jijjiga jiru gaafii kennaa fi deebii deebisuu hin dandeenye jedhani karaa baaburaa Finfinnee fi Jabuutii walitti fiduu guyyaa lamaa fi cufanii jiran. Dargaggoonni mootummaatu aaranii kunini mootummaan rakkoo uummata Somaalii salphisee laala rakkoo fi gadadoo uummati Somaalii keessa jiru hubatee fala kennuu fi hin barbaadu jechuudhaani yeroo ammaan tana jiraattonni Somaalee ka gandoota Garbaciisa Addeeytuu fi Andhufaa keessa jiraatan jiruun isaanii jiru akka malee rakkisaati. Rakkoo kana mootummaan Mustafaa Umar ka Jijjigaa jiru yookaan ammoo mootummaan Abiy Ahmedii ka Finfinnee jiru hubachaa hin jirani. Kanaafuu dhimmi kun xiyyeeffannaa mootummaa federaalii akka argatuu fi karaa baaburaa kana cufnee jedhu dargaggeessi
dargaggeessi kun. Dargaggeessi karaa baaburaa cufan kun naannoo Somaalee godina Sitti aanaa Afdami jedhamu keessattuu karaa cufuudhanii baaburii Jabuutii irraa gara Finfinnee irraa gara Jabuutii akka hin deemne godhanii cufiinsi karaa baaburaa kunin ji'oota lamaan darban keessattuu yeroo sadaffaa fi yoo ta'u karaan Jabuutii Finfinnee walitti fiduu ka baaburaa kunin balbala Itoophiyaan addunyaan wal gartu ka galaana yoo ta'u cufiinsi karaa kana ka yeroo adda addattu dargaggoota Somaalii yookaan ammoo dargaggoota Afariitiin cufamu kunin dinagdee Itoophiyaa ka raafama hamaa keessa jiru irratti miidhaa guddaa qaba. Karaan cufamaa jiru kunin dargaggeessi Oromoo kaammaan tana waraana bilisummaa Oromoo deeggarulleen karaa bifa wal fakkaatan cufuu danda'a jechuudhaani yeroo ammaan tana mootummaan Abiy Ahmedii sodaa guddaa akka keessa seenee ka dubbatamu. Humnoonni riphee loltoota naannoo Tigraahii ka naannoo Afarii keessatti haleellaa dhaqqabsaa jiranis karaa baaburaa Itoophiyaa fi Jabuutii walitti fidu bakka Millee jedhamtu irratti yoo dandahanii qabachuudhaani karaa baaburaatii fi konkolaataa Itoophiyaa fi Finfinnee fi Jabuutii walitti fidu kana hudhuu akka barbaadanii ka dubbatamaa jiru. Oduu gara biraatiin naannoo Somaalii keessaa paartileen socho'anii ka falmitoota filannoo kijiba Abiy Ahmedii naannoo Somaaliitti qopheessaa jiru irrattuu hin hirmaannu jechuun isaanii dhagahamee jira. Filannoon torbanotaan dubattuu naannoo Somaalii keessatti geggeeffamu kunin filannoo bilisaatii fi walaba jennee hin yaannu. Filannoon kunin abbaa irrummaa sirna dullacha durii warra deebisu barbaadu eettefsiisuu fi ka qophaa'ee malee fedhii uummataa Somaalii bifa dimokiraatawaa taheen ka mul'isuu danda'u miti ka jedhanii paartileen falmitoota naannoo Somaalii kun filannoo gosa kana ka dorgommii homaatu hin qabne ka biltsiginnaa Somaalii muuduu fi nama tokko sadarkaa federaalitti ammoo mootii torbaffaa godhuu fi geggeeffamu kan keessatti Somaaliin hirmaachuun cunqursa Somaalii irratti geggeeffamaa jiruu fi beekamtii kennuu fi rakkoo uummata Somaalii dheeressuu malee filannoo gosa kana geggeessuun faayidaa waa takka hin qabu jedhan. Filannoon naannoo Somaalee kun ka geggeeffamu fulbana 30 bara 2021 yoo ta'u filannoo Itoophiyaa keessatti baatii waxabajjii keessattuu geggeeffameen teessoo paarlaamaa ka irratti dorgome keessa harka dhibbaa keessa 96 mo'achuudhaanii mootummaa hundeessuu deemaa jechuudhaanii paartiin biltsiginnaa labsuun ni yaadatama. Paartileen naannoo Somaalii keessa socho'anii keessa paartiin jalqaba ka filannoo kana akka hin hirmaanne ka dubbate paartii walqixxummaatii fi bilisummaa yoo taatu paartiin ONLF jedhamu addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaadenis filannoo kana keessa bahuu akka dandayu hagammaan tana murtii akka hin dabarsinetu haala jiru. Paartii kana hojii raawwachiistuun isaa gamaggamee filannoo kana keessa bahuu ni dandaya yookaan ammoo filannoo kan keessattuu hirmaachuu dhiisuu ni dandaya jedhamee dubbatamaa jira. Beenishaangul Gumuzii keessattuu ajjeecha sukkanneessa dhalataa Gumuzii irrattuu faannoo Amaaraatii fi milishoota Amaaraatiin geggeeffame kanaan durattuu gabaasne turre. Dhalataan Beenishaangul Gumuzii kunin yeroo ijjeefame turee fi isaa lafirraa hirkifamuudhaanii faannoon Amaaraa sirbaa turanii aayiloogaa jechuudhaanii Itoophiyaan hardhasii dabarte jechuudhaanii Itoophiyaan biyya goototaati gootummaa kenna agarsiifna jechuudhaanii nama kana gocha garaa jabeenyatiin sirba jechuun cidhaa fi heerumaa irratti sirbamu sirbaa reef isaa lafirra hirkisaa turanii ammaan tana odeeffannoon Beenishaangul Gumuzii irraa dhufaa jirtu ajjeecha nama kana akkamiin akka inni dhalatee haala addeessutu jira. Odeeffannoon Beenishaangul Gumuzii irraa dhuftu akka dubbattutti Beenishaangul Gumuzii bakki ajjeechaan kun keessattuu tahee godina Matakkale aanaa Dibaaxee yoo tahu bakki namtichi kun ajjeefame Barbarakka jedhamtu dubbatama. Bakka Barbarii kanattu kanaan dura milishoonni naannoo Amaaraa konkolaataa 30 olii tayanii godina Amaaraa Awwii jedhamu magaalaa Chaagni irraa fe'amuun dhufanii poolisoonni naannoo Amaaraatii fi faannoon Amaaraa konkolaataa 30 fe'amee Beenishaangul Gumuzii dhufe kunini Beenishaangul Gumuzii keessatti nagaa
eegsisuu fi akka bobbayanii olaantummaa seeraa kabachiisuu fi akka bobbayanii miidiyaaleen adda addaa kan mootummaan walitti dhufeenyi qabanii fi mootummaaleen biltsiginnaan Amaaraa gargaaruu dudubbachaa turanii. Odeeffannoon Benishaangul Gumuz irraa dhufaa jirtu akka addeessinetti pirezidaantiin Benishaangul Gumuz Alshadli Alhassanii fi ageenyoota shaagarii magaalaa Bahar Daarii keessattuu wal arganii turanii. Kaayoon sunini hariiroo fi akkasumas walitti dhufeenya naannoo Amaaraatii fi Benishaangul Gumuz jidduu jiru fooyyessuu akka tahee waliigalteen Amaarii lafa gaafatanii ka Benishaangul Gumuz godina Matakkal irratti jedhu kana akka dhiisan Ashadli Alhassanii gaafatullee dhiibbanii biltsiginnaa paartii Abiy Ahmed irraa godhame naannoon Amaaraa dhimma ristummaa yookaan ammoo dhimma suni deebisuun durattu ajjecha namoota ka Benishaangul Gumuz keessattuu riphee loltoota Gumuziitiin gaggeeffaman dhaabsisuu waan taateef akka milishoota fi faannoon Amaaraa achittu bobba'ee humnoota badii ergamtoota juntaa ka ta'anii warra Gumuziitii fi warra shanee barbadeessanii waliigalteera dhaqqaba jechuudhaan dhiibbaa guddaa irratti godhame. Bu'uuruma dhiibbaa godhame saniin Ashadli Alhassani fedhii isaa malee waliigaltee naannoon Amaaraa akka waraanaa fi faannoo fi milishoota isii gara Benishaangul Gumuziitti bobbaastu irratti waliigalanii. Waliigalteen sun eegi mallatteeffameen duubatti konkolaataa 30 oli waraanii naannoo Amaaraa godina Awwii magaalaa Chaagnii Injibaaraatii fi magaalota adda addaa irraa gara sunittu akka bobbaanii ka dubbachaa jiru. Bakki isaan itti bobbaanii gandoota kanaan dura riphee loltoonni Benishaangul Gumuz haleella guddaa keessattuu dhaqqabsanii milishoota Amaaraatii fi faannoo keessa baqachiisanii bilisoomsanii ganda akka Doobbatii fi Sargaa jedhamu ka godina Matakkalaana Dibaaxee keessattuu argamu jedhama. Ganda kan keessatti faannoo fi milishoonni Amaaraa eegii bobbaaniin dubattu haleella uummata nagaa irratti dhaqqabsuun namoota hedduu akka miidhanii qabeenya hedduu akka mancaasanii maasaa fi manneen jiraattota gubuudhanii uummata Gumuz irratti miidhaa dhaqqabsaa turan jedha odeessan achirra dhufe. Uummati Gumuz kan naannoo kana jiraatu waraanii kun dhalachuun durattu riphee loltoonni isaanii kan baadiyyaa bilisoomsanii isinittuu gargaara, isinittuu odeeffannoo fi nyaata fi wantoota riphee loltoota barbaachisaa kana kennaa fi dhiyeessaa jirtanii yoo riphee loltoota kanuuf keessa loltanii hin baasne adabamuu qabdan jechuudhaani mootummaan biltsiginnaatii fi mootummaan Benishaangul Gumuziitii fi komaande postiin Abiy Ahmed kan naannoo kana bulchuu tarkaanfii gosaa ka uummata Gumuzii miidhuu irratti fudhachaa ture. Bu'uuruma kanaani uummati Gumuzii ka baadiyyaa jiraatu gara magaalattuu akka hin dhufne labsiileen dabarfamuu baatu dhorkame. Uummati Benishaangul Gumuzii ka gara magaalattuu dhufuu dhowwame kunini akka gabayaa bitachuu hin dandeenye, akka mana yaala dhufe yaalamuu hin dandeenye, akka tajaajila mootummaa dhufe argachuu hin dandeenye magaalaa wanni jedhamu konkolaataa wanni jedhamu wanni ammayyaa fi mootummaa fi ummata walitti fida hundinuyyuu tajaajila ummata Gumuziitii fi cufaa tahe. Ummati Gumuzii ka tajaajila mootummaa dhabe, tajaajila fayyaa dhabe, akkasumas keessattuu ka tajaajila gabayaa dhufe wabitachuuf gurgurachuu dhabe baay'ee rakkachaa ture. Ummati kunini magaalaa Barbarii ganda Barbarii jedhamtu gabayaa guyyaa dhaabatte san keessattuu meeshaa bitachuu fi gurgurachuu fi achi dhufe. Yeroo ummati murtii mootummaanii dabarsee ka ummati Benishaangul Gumuz gabayaa hin dhufina jedhu sanii dabranii haleellaan irratti fudhatamuu jalqabe. Haleellaa fudhatame kanaani Gumuzoonni hedduun akka madaawanii fi ijjeefamanii dubbatanii. Lakkoofsi nama madaa'ee fi ijjeefame kunini hedduu akka tahe maddeen kenna ka Benishaangul Gumuz ka addeessanii. Warri ajjeefame kun reeffa isaanillee akka fudhatanii hin galle, reeffi isaanillee akka gatamu ka godhame. Reeffi isaanii bakka adda addaa keessattuu hirkisanii ka gatanii faannoon Amaaraa ka magaalaa kan qubatuttu ka aaranii. Gumuzoonni guyyaa gabayaattu aanee jiru wal gurmeessuni ummati gara magaalattuu didichee dhufe. Yeroo ummati Gumuzii gara magaalattuu dhufe kunin milishoonni Amaaraatii fi poolisoonni achi ta'anii eegachaa turanii warra Gumuzii ka dhufan irrattu haleella bane. Haala kan keessatti namni qawwee hin hidhanne yookaan ammoo nami miidhaa waa takka hin dhaqqabsine harka duwwaa reeffa
gumuzoota ijjeefamanii fuudhee awwaaluu fi kaa dhufee ijjeefamee faannoo amaaraatiin itti dhukaafame. Namni kunini bakki inni itti ijjeefame Barbarii lafa jedhamtu aanaa Dibaaxee godina Matakkalii keessa nama nagayaa kameeshaa qawwee hin hidhanne eegii ijjeefameen dubattu reeffi isaa magaalaa irra karaa dheeraa hirkifamuudhaan irrattu sirbamaa ture. Gocha sukkanneessa gos kana haga ammaantana mootummaan naannoo Benishaangul yookaan Amaara yookaan mootummaan Abiy Ahmed fi Command Post naannoo kana bulchuu wanni ni dubbatellee hin jiru. Komishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa fi dhaabbileen mirgoota ilmaan namaatiif fi qabsoofna jedhanii hedduun isaanii dhimma kan irratti wanni isaan ibsi isaan baasan yookaan isaan dubbatanillee akka hin jirre ka dubbatamu. Benishaangul Gumuz keessatti yeroo ammaantana duumansii sodaatii fi duumansii waraanaa hamaanii duumansaawaa akka jiru maddeen kenna ka Benishaangul Gumuz irra dabarsan dubbatani. Benishaangul Gumuz godina Matakkalii aanaa Dibaaxee kan keessatti yeroo ammaantana faannoon Amaaraa hidhaa fi duula ummata doorsisuu guddaa geggeessaa akka jiru qabeenya daldaltoota warra Amaaraa hin taane akka saamaa jirullee kadhagamu. Dhalattoonni godina Gumuz godina kana keessatti godina Matakkalii kana keessattu hidhamaa jiranii harki guddinni ummata magaala jiraatu ka afaan Oromoo dubbatan akka taate ka dubbatamu. Warra ammaantana hidhamaa jiran keessa maanguddoonni umrii 80 obbo Habtee Qana'aa namni jedhamulleen akka jiru ka gabaafamu. Odeeffannoon kun akka dubbachaa jirtutti magaalota keessatti Oromoon qofti baay'inaan hidhamaa ka jiranii fi Gumuzoonni magaalaa keessa jiraatan duruu lakkoofsan xiqqoo waan ta'anii fi waan ammaantana haleellaa amaarii san irratti geggeessaa jiru sodaatanii fi gariin isaanii gara baadiyyaattu yoo godaanan gariin isaanii gara Suudaaniittu baqachuutu gabaafama. Gumuzoonni 90 olii kanaan dura bakka jireenya isaanii irraa buqqa'uudhaan 8,000 olii gara Suudaaniitti buqqa'u mootummaan Itoophiyaa dubbachuu gabaasne turre. Gara biraatiin Benishaangul Gumuz keessattuu haleellaa geggeeffamaa jiruun riphee loltoonni Gumuzilleen nama diimaa yookaan ammoo magaala ta'e hundayyuu walumaa galattu akka weerartuu laalanii miidhaa irratti dhaqqabsaa jiranii kanallee walitti qabatee Oromoo irratti miidhaan guddaan akka dhaqqabaa jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa dhalattoota isaa hidhachiisaa waan jiruuf mootummaan Benishaangul Gumuziitii fi mootummaan Abiy Ahmediitiif ka Amaaraalleen dhalattoota Oromoo akka deeggartoota ABO shanee jechuudhaan akka farrattu waan laalanii fi Oromoo yeroo ammaantana ittisa yookaan ammoo gargaaraa tokko malee miidhama rakkoo hamaa keessa jiran jechuudhaan maddeen odeeffannoo Benishaangul Gumuz bira nu biraan gayanii akkasittuu addeessan. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo waan nu daawwachaa jirtanii fi hedduu isin galateeffannaa. Odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Naannoo Amaaraatii fi Affarii keessatti sababa waraanatiin ummati miiliyoonii tokkootii fi 700,000 ka sababa waraana kanaan buqqaanii yeroo ammaantana beelaa fi saaxilamanii jiran jechuudhaan dhaabbileen gargaarsa dubbachaa jiranii. Ummata kanaa fi gargaarsa dhiyeessulleen rakkisaa akka taatee fi dhaabbileen gargaarsa ummata buqqa'ee yeroo ammaantana haala beelattu deemaa jiru kana gargaarsan dhaqqabanii lubbuu isaanii baraaruu fi akka carraaqanii ka dubbatanii. Naannoo Tigraay keessatti beelanii namni 150 olii du'anii jiran jechuudhaan itti gaafatamaan biiroo qonnaa kan naannoo Tigraay dubbatee jira. Hogganaani kun akka jedhutti ummati du'anii kunini hedduun isaanii hanqina tajaajila fayyaatii fi beelarraa du'anii jechuudhaan dubbatama. BBC'n lakkoofsa ummata du'ee kun qaama bilisa yookaan walabaa irraa mirkaneeffachuu hin dandeenye. Haa ta'uuti malee gargaarsi namoomaa gara naannoo kanatti geggeeffamu danqamee waan jiruuf ummati nagayaa beelan yookaan ammoo tajaajila fayyaa gahaa dhabuudhaan dhumachuu akka danda'anii dhaabbileen gargaarsa namoomaa ibsaa akka turanii fi mootummaan gamtooman mootummaan Ameerikaa gamtaan Awurooppaatii fi akkasumas gamtaan Afrikaa mootummaan Itoophiyaa gargaarsa namoomaa ka gara Tigraayitti deemu akka danquu hin qabne yookaan danquu taate itti gaafatamummaan dhufuu akka danda'u dhaabbileen fi biyyoonni adda addaa irraa dedeebi'anii dubbachaa akka turan BBC'n gabaasa isaa keessatti tuqee jira.
daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Naannoo Tigraay keessattuu waraana geggeeffamaa jiruun wal qabatee paarlaamaan Ingilizaa borii marii geggeessuu deema. Paarlaamaa Ingilizattuu itti gaafatamtuun dhimma haajaalaa ka paarlaamaa kana Sarah Champion akka jettutti yeroo ammaan tana waraana Itoophiyaa ka kaaba biyyattii keessattuu naannoo Tigraay keessattuu geggeeffamaa jiru ji'a 10 dura jalqabate kana paarlaamaan Ingilizaatii fi hawaasii addunyaa akka hin dagannee fi waraanii kunini gaagamiinsa namooma hama uummata Tigraayitii fi uummata ollaa irratti akka dhaqqabsaa jiru hawaasii addunyaa hubannoo waraana kana hubachuudhaanii gargaarsa namooma godhuuni balaan ammaan tana Tigraay keessattuu deemaa jiru kunni akka kan cala hammaachuu irra ofe qusatuu fi mariin gos kanaati fi falmiin kunini paarlaamaa keessattuu ka qophaa'e. Falmiin kunini fulbana 8 bara 2021 ka geggeeffamu yoo ta'u falmiin kunini ummata hordofuu barbaadu fi karaa miidiyaa hawaasummaatiin akka gadhiifamu ka dubbatamu. Dhimma kanarratti mootummaan Ingilizaa haga ammaan tana gargaarsa namooma ummata gargaarsa barbaadu haala inni ittiin dhiyeessaa jiruu fi gargaarsa namooma dabalataan haala ittiin dhiyeessuu danda'amuu fi hawaasii addunyaa waraana kan dhaabuu fi gargaarsi namooma akka ummata dhaqqabuu fi warri yakka hojjete akka adabamuu fi tarkaanfilee akkamii akka fudhatan irrattu mariini akka geggeeffamu danda'amu ka dubbatamaa jiru. Oduu biraatiin gaafa Afrikaa keessatti yeroo ammaan tana Itoophiyaa qofa miti karaafama keessa seenaa jirtu. Suudanis raafama siyaasaa hamaa keessa seentee jirti. Keessattuu humnoonni Riek Machar ittaanaa pirezidaantii Suudaanii kibbaa deeggaran jidduutti walitti bu'iinsi dhalateen. Walitti bu'iinsi dhalate kanaaf Itoophiyaa keessatti rakkoo deemaa jirtuu fi Suudaanii kaabaa keessattuu jijjiirama tirachaa jiruu fi abbaa irrummaa Eertiraa keessattuu waggoota dheeraa fi ilkaan baasee uummata miidhaa jiru. Kanaaf ammaan tana waraanii Itoophiyaa keessattuu deemaa jiru kunini gaafa Afrikaa balaa hamaa irra buusuu danda'a jedhamee dubbatamaa jira. Keessattuu ammaan tana rakkoon Itoophiyaa wayita beekamee jiru kanatti Itoophiyaa alallee Somaaliin siyaasanis rakkoo hamaa keessa akka seenee ka dubbatamu. Abiy Ahmed irra barachuudhaanii filannoo kadheereffachuu fi carraaqee adeemsisaa fashalaahee pirezidaantiin Somaalee Mohammad Abdullahi Mohammad yookaan ammoo Mohammad Farmaajo ka jedhamu innis yeroo ammaan tana muummicha ministeera biyya suni ka tahe Mohammad Hassan Roble wajjin rakkoo guddaa keessa seenee jira. Rakkoo guddaa kana ka Roble wajjin galche tokkoffaa dhimma filannoo ka inni dabarse yoo taate ka lammaffaa ammaan tana ammoo rakkoo guddaa tahee ka darbee dubartii basaasa Somaaliyaa keessa hojjetu Ekraan Tahliili ka jedhamtu takka ka dhiyoo kana karaa hin beekamneen ijjeefamte. Dubartii kana ijjeefamuu fi itti gaafatamaan hoggana basaasa fi tikaa Somaaliyaa ka icciti dubartiin kun dhimma tokko irratti akka hin baasne barbaade jechuudhaanii Mohammad Hassan Roble itti gaafatama basaasa fi tikaa Somaaliyaa ari'ee itti gaafatama inni ari'ee kana Abdullahi Farmaajo beekamtii isaa malee deebise angootu deebise dhimmi kun dhimma Abdullahi Farmaajo miti jechuudhaanii yeroo ammaan tana muummicha ministeera Somaaliitii fi pirezidaantii Somaalee jidduutti wal dhabiinsi hamaan dhalatee jira. Somaaleen siyaasa walitti bu'iinsa fi raafama hama waggoota 20 olii keessa baate yoo taate ammaan tana ammoo rakkoon gosummaalleen filannoo darbe kanaan walitti deebii haga tokko gaabbe ka jedhe deebi'ee dhalachaa jira. Rakkoo Farmaajo fi Roble jidduu jirtu yoo karaa nagayaatiin hin furanne taanaan siyaasan Somaalee gara hamaattu deemuudhaanii gaafa Afrikaa keessatti hokkaraa bira dhaluudhaanii warri kanaan dura shoror keessadhaan beekamu ka akka Al-Shabaabii deebi'ee bayyanachuu akka danda'u sodaattu jira. Al-Shabaabii haleella waraana Somaalee irrattu geggeessanii lafa qabiyyee waraana ciccimoo ta'anii jiddu galeessa Somaalii keessattu dhiyoo kana to'achuun dhagayama. Mootummaan Ameerikaas Al-Shabaabii deebi'ee jajjabaachuun walittu qabatee haleella xayyaara hedduu Somaalee jiddu galeessa keessattu geggeessutti dubbatama. Gara biraatiin gaafa Afrikaa keessatti rakkoolee dhalatte kana karaa mariitii fi araaraatiin furuun barbaachisa jechuudhaanii dubbatamaa jira. Odeeffannoon takka akka jettutti rakkoo Itoophiyaa keessattuu geggeeffama.